Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenya keenya kan inni irraa burqee bakkuma jirtanis ni haala qabu seen jechaa har'a keessummaa tokko qabannee jirra. Keessummaan san eenyu jechuun keessa hin oolu. Keessummaa kana wajjin akka wal bartan abdii guddaa qabna. Dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baran. Galatoomii obbo Adamu keenya. Mammee lubaan anjaan maqaa hattiin gurra lamaaf tokkollee ta'u ittiin beekamu jechuudha. Muhammad Ahmad Du'aan Qiyyaasii iddoo dhaloota kiyyaa aanaa Malkaa Balloo magaalaa Jaajaati. Akkanaan isin jaa Muhammad wal barnoota gaarii isin jennee jirra. Bakka wal bartanii gaaffii si qaba. Gaaffii naaf deebisuudhaaf fayyadamadha. Migiree guutuu qabda itti fufi. Haala biyya keessa jiru kanaan wajjin wal qabatee har'aan tana paartiin biltiginnaadha. Hara TPLF akka waan jaartiin jalaa suuqitatti manguddummaa ergachuutu mul'ataani. Manguddummaan tun akkamiin milkaa'uu dandeessi? Yoo hatun milkooyne ta'e yoo kan milkooyne ta'e carraan biltiginnaan qabdu maalidha? Karam deemuu jetti. Maaliif jennaan Ijiptillee itti kaatee jirti. Oromolleen kun ajjeeffattee jirti. Akkasumas TPLFis kophaa ajjeeffattee jirti. Yaada kanarratti yoonii fi kanii fi milkooyne ta'e maal godhuuf yaada qabdi biltiginnaan kanarratti akka nu yaada kan nu kanti barbaada. Galatoomii kanarratti yaada amma dandeettii yaada tokko siif hindeessa. Biltiginnaan ammaan tana akka nama qoreen jirtee jechuudha. Namni qoreen jirtee osoo deemtuu yoo ijoollee baadiyyaa taate siif gala. Akka nama qoreen jirtee lafa qajimaa keessatti osoo deemtuu nama qoreen jirtee jechuudha. Gaafa qoreen jirtee harka banee miira ifittisuudhaaf hamma dirame san of baraaruudhaaf harka banee qajimuma isa cinaa kanaaf qabataa jechuudha. Bikka dirame san caalaa harka illee itti ciramamas hogaa harkaanis qabatee jechuudha qajimaa kana. Sakaraanni yookaan cimimmuu nama biltiginnaan itti jirtu isin har lama qofatti amma adda baate duu yookaan jiraachuu qofa biltiginnaan. Kanaa kan inni jiru yoo seeraan gaafii uummata kana duraan gaafatamaa turte uummata kana dhoysanii gubbaan dirqamaan hiree ofiin murteeffachuudha isaan maaranii gubbaaraan dabaranii utaalanii karaa alagaa fiigaa jiran kana gaafii isaanii yoo deebsan taate Maqalee yookaan Tigraay mitiiti Masrii miti Ameerikaan yoo dhufe waan takkallee godhuu hin danda'u. Maaliif dubbatanii hawaasaatu wajjin jira. Hawaasni kun isaa waliin tahee mormii dhageessisee haala biyyattiin kun itti qaseertu waa'ee adiina adda addaa biyya alaatis biyya keessattis ta'e hawaasni kun sagalee itti tahee yooniif hajjibsiisu ta'e addunyaalleen hawaasa san gurree dhaqneetiif jeetii yaada. Kanarratti milkiin isii osoo kan milkooytu ta'e yaadni isii diramtee erga diramte amni isii karaa gabaabaa waan ta'eef diramtee baraaramuu barbaaddeeti. Qajimaa qabadhee ittuma baraaramuu na wayyaa. Qajimticha san booda qoricha kana ergaan kararraa kaase qajimaa sanis ciree buqqaasaa yaada yoo abdiisiin bikka dhaabbateetti abbaan dhaabbatee qajimticha qabatee qoree harkaan qabatee tamiilaa hoggafarraa baase harkaan qabate san muree kararraa darbuun isaa hin oolamu jechuudha. Karaa ifiif baafachuu waan barbaadeef kana wanni isiin itti jirtu kun yoomuu hin milkaa'uuf qajimichi osoo haa qabamu ta'eefillee qorichi inni irra jete karaa bahu miti. Mormiin uummata Oromoodhaa ta'eef duuba deebituu miti jechuudha. Osoo Jawaaris du'e namni Oromoof dubbata jedhamu hundinuu kan namni ija keessaa qabu sammuu keessaa qabu hundinuu osoo kadhuman ta'e mormiin uummata Oromoo hiree ofii murteeffachuudhaaf mormuu wanni duuba deebisu hin jiru jechuudha uummanni Oromoo. Kana gaaffii ibsiyyatti yaada. Galatoomii akkasumas ammallee gaaffiin uummata Oromoodhaa magaalaan Finfinneetis gaaffii uummata Oromoo keessa jirti. Afaan Oromootillee gaaffii uummata Oromoo keessa jira. Gaaffii uummata Oromoo irraa
eega mootummaa nabiyyi kun karaan godhaa dhufee mootummaa Oromoo jaamee maqaan isaa yaamama. Gaafiin takka illee deebitanii jirti adda mootummaan kun uummata Oromootiif bu'aa buuse moo qabsoo uummata Oromoon kasaare moo bu'aa buuseef? Bareedaa na gaafatte asirratti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf warri gaafii uummata Oromoo takkaaf lamallee taate deebise yoo hajaan taate jiraate nama dhuunfaa miidiyaa bananii fi mana bitaniif kananiif san yoo ta'e gaafiin uummata Oromoo sanii miti. Miidiyaa nama dhuunfaa sanii bananii mana tokkoof lama achi keessaa isaaf kannoo osoo hin taane gaafiin uummata Oromoo hiree ofii murteeffachuudha. Kana waan ta'eef gaafii jechuun ba'aadha. Ba'aa ifirraa salphisuu jechuudha. Gaafiin uummanni Oromoo mootummaa kana gaafate ba'aa nurra jirtu kana nurraa buusidha. Inumaa dabree irraa buusuu dhiisi mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana jechuudha mootummaan Abiyyi ba'aa Oromoo gubbaa duraan jirtu jechuudha. Gaafii biraa ta'e isaan gubbaa duraan jirtu gubbaan dabale jechuun danda'ama. Kana jechuun Sinan aanolee fi calanqoo sheekoodha jechuun isaa ba'aa hamma duraan Oromoo irra jiru caalaa lammaffaa gubbaan dabaluudha jeetti namana akka kiyyatte jechuudha. Akka Oromoon lammaffaa ammas gaafuma kanaafuu kaanii dhiisee kanumaafuu qabsaa'uu jechuudha. Kaan ammasittuu inni itti milkaa'uu barbaadeeti. Kana egaa osoo mootummaa barate mootummaa sammuu qabu ta'e nama waraana keessa jiru malee waraana keessa shuumamee ol ba'e malee gurbaan nama sammuu qabu osoo ta'e ittiin bulmaata haaraa biyya tanaaf ijaaree ittiin dhufa. Ittiin bulmaata karaa miniliksan osoo barbaadu ta'e karaa haaraan fiduu qaba ture nama sammuu qabu yoo ta'e karaan inni itti deemuun jiru karaa salphaadha Oromoodhaaf. Kufuufis du'uufis jechuudha inni. Wahuma fedheefuu ittiin milkaa'u karaa kana akkamiin yoo ta'e herri adeemsa ittiin bulmaata isaanii kan maanta deemaa jiranii heeruma duraan mootummaa Mallasaati jechuudha. Kana osoo jiru kaayyoon inni heericha kanaan milkeessuu deemus kaayyoo Minilik. Kaayyoo Minilik abboota keenyaatti ilkee cabse heera mootummaa Mallasaatis qeerootutti ilkee cabse jechuudha. Akka itti kuffiftu beekti akka itti kuffisee beekaa jechuudha. Uummanni keenyas uummanni abbootiin keenyas akka itti kuffisee beekaa jechuudha Minilik. Kanarraa kan ka'e kuffisuu fi mormuu fi akka itti morman hin dhibu jechuudha. Uummata Oromoo mormachuufis akka itti mormuun beekan. Amma dura kuffisanii waan jiraniif kanatti milkaa'an jeetiin abdadhaa uummanni illee abdataa jechuudha. Kana kuffisuudhaaf waan salphaadha. Osoo karaa haaraa fi xixeeffaa nama yaachisa malee amma irraa dubbachuu malee irraa yaadduun waan nama barbaachisu nutti hin fakkaatu mootummaan Itoophiyaa. Abbaa Makkala Toomis Indaa gaafii sadaffaadha. Mootummaan kun mootummaa TPLF irra ittisaa jabaan miti waraanallee mootummaa TPLF irra jabaan qabu humni isaa laaffaadha. Mootummaa kana yoo nifi kan kufe nuti fuuldureen Oromoo hegereen Oromoodha maal ta'a? Yoo nifi kaniifi gartee qabsaa'uun kan itti fuftu taate karamiin qabsootan itti fufsiisuu dandeessi Oromoon. Oromoon har'aan tanaa ilmasiiti hamasaa jiru. Kan Oromoo jirus ilmasiiti taphni Oromoo jettu deebi'ee jira. Fuulduree Oromoodhaa maal ta'uu mala? Yaaddoo cimaa bakka kanarra jiru kana ati akka nama Oromoo tokkotti akka yeroo Oromoo tokkotti akkamitti ilaaltan? Kanarratti yaada bareedaadha. Hadirree waraana dirree lolaa Oromiyaa godhe raqa Oromiyaa keessatti du'e jechuudha. Raqa Oromiyaa keessatti du'e jechuun mootummaa Bilxiginnaadhaan. Mootummaan Itoophiyaa raqa taatee Oromiyaa keessatti duutee waan jirtuuf waraabessi achi nyaachuudhaaf achirratti kulanaa jira. Isa nyaachuuf waraabessi achi kulanaa jiru malee isa jaalachuuf miti. Kana nyaadhamee hidhumaas nyaadhamee dhumuu isaatiin durattis ka'ee yoo baafatee yoo lubbuun itti deebitee hin baane ta'e mootummaan kun hiree biyya tana bulchuudhaaf karaa nagayaatiin gadhiisuu qofa kan inni qabu malee haruma tokkoonuu wahuma takka barbaadee humna waraanaatiin waati hamma ta'e aarsanaa kafalamu malee humna waraanaatiin ta'e wahuma haasawaanis ta'e waan takka Oromoon kan isaan dhageessu hin jirtu jechuudha. Yeroo ammaa kana uummanni Oromoodha
nama yaachisu baay'ee maaliif jennaan uummanni Oromoo bara durii wanni hamma har'aa gabrummaa yaalaa turuu danda'eef bara durii uummanni Oromoo waggaatti yeroo takka yaabana jechuun ni danda'ama. Miidiyaan waan hin jirreef. Amma miidiyaa fi sooshaal miidiyaa adda addaa feesbuukaa fi waan adda addaatu jira. Oduun Ameerikaatti argamu ganama baadiyyaa Oromiyaa keessatti illee walga'ee dhagahamaa jechuudha. Yeroon kana ta'ee waan jiru uummanni Oromoo rafee buluu miti halkan takkaa fi miti ija takkaanuu rafee osoo hojii takka waliin tuunne ija takkaan halkan takka rafaa bulaa jechuudha. Uummanni rafaan jiru. Uummata rafaan jirre kanaan gabrummaa irratti deebisa yoo qayyoo ta'ee jechaa jiraas yoo qayyoo ta'ee osoo hin ta'in jechaa jiraa hin milkaa'uuf yoomuu taanaan eenyu kuffisa gaafa isa kuffifnu ta'e kanarratti gaafiin takka tajirtu ammallee duraan namni waan kana globaalis godhee hoogganaa ture Jowaar Mohaammed paartii mormituu keessa inni jira. Yoo kaniif karii qabsoo karaa nagaa karaa hiriirratti adeemu ta'e eenyu waan kana hoogganuu danda'a jettee yaaddaan kana qabsoo karaa nagaatiin eenyutu waan kana gaggeessuu danda'a jettee namni bakka Jowaar bu'ee waan kana gaggeessuu danda'u eenyu? Yaada bareedaadha. Hoogganuu wanni jedhamu duraan dursee hoogganuu waama jedhamu kana irratti beekuun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo hoogganuudhaan miti kan barbaadu jiru amma. Uummanni Oromoo waan dhabe haa gaafachaa jiru. Waan dhabe kana kutaalee gaafa harkatetti isaan keessaas gaafa waan barbaadu uummanni kun harkate fedhu Jowaar ta'a fedhu Lammaas haa ta'u. Abiyyi silaa utaalee achi dabree jira. Isaan kana hoogganu fuudhee bikka tana kaa'uudhaaf wanni isaan jabatan jiru hayyuu meeqa qabna beekaa meeqa qabna waa'ee mormachuutiif eenyu dhagahuu qaba uummanni haja'u yoo ta'u ta'e uummanni duraanis Lammaas yoo ta'e qabsootti uummataatu jara kana fide malee Jowaar mataasaa uummataatu karaa qabsoo fide malee Jowaar uummata karaa qabsoo hin fidne akkatti Jowaar uummata karaa tokkoon karaa qabsoo fide yoo halaallu ta'e miidiyaadhaan dubbatee bakka hundatti onneedhaan dubbatee Oromoo onnachiisee mataa ol qabachisuudhaan bakka sanatti galanii sabaa ta'uun haa galatamu mataa isaallee Rabbi haa bulchu jabaatee bakka sanatti uummanni Oromoo falmachuudhaaf arraas osoo Jowaar hadu'u ta'e uummanni Oromoodha hooggansa qabsoo tana itti fufsee qabsoo tana goolabuudhaaf hooggansa isa hoogganu hin barbaadu jechuudha. Akka duriitti gizee Jowaar hiriira bahaa jee hiriira bahuuf dhaabaa hogga jee dhaabuu Jowaarraa yoo kana gaafatu ta'e dhugaadha gaafiin kee uummanni Oromoo Jowaariif bakka guddaa qaba gurra guddaallee isaaf kannaa jechuudha. Gurbaan kun waa hundarraa haasa'uuf waa hundarraa dubbachuudhaaf barnoota isaaniitu sartifikeeta ittiin fudhatee hayyama qabaa jechuudha. Waahuma fedhe irraa dubbatee wanni kun akkana ta'uu qaba jechuudhaaf mirga qaba. Wanni isa dhorkutu hin jiru. Duufillee namaaf duuba deebi'uu miti. Arraas taanaan boruus taanaan jechuu qabaas innis yoo of duuba ka deebi'u taate lafeen goototaa isa qabdii haayinni uummata Oromoo isa qaban jira. Ammas of duuba deebi'uu hin qabu. Akka paartiitti gaafaas garagalee yaada paartichaa ni barreessu ta'a. Gaafa paartichi hidhamee shororkeeffamee biyyarraa fagaatu yookaan asuma keessatti ugguramu haa ta'u ta'e Jowaarumaa jechuudha. Jowaar paartiidhaan miti. Ammas ta'e yoomis ta'e Jowaar paartiidhaan miti. Jowaarii Oromoon ka Jowaar dhagahuus Jowaar dhagaya. Kan Jowaar hin dhageenyes hedduutu jira. Hayyuu baay'ee qabna. Yoo Jowaar akka dhaaba tokkotti halaalamu ta'es hayyuu akka Yaayaa Bashir qabna. Nama baay'ee qabna. Eenyu akka falmataa biroo qabna. Akka Caffee Raammis qabna. Mataan isaanii nu waa buluun jira. Hayyuun keenya biraallee baay'eetu jira. Kan nama maqaa isaanii dubbatin jechuudha. Waa'een kana fakkaata. Oromoon eenyu dhagahuu qaba irratti. Asirra yoo si qabee dhiifamaa wajjin naaf kolchi. Jowaar eegaa paartii mormituu seenee fi osoo paartii mormituu seenin duratti hangi inni itti uummataa dubbatu walqixa moo walqixaa miti yaada Jowaarratti maal fakkaatan? Amma wanni ati gaaffii bareedaadha. Osoo paartii seenee jechuudha. Osoo paartii seenuu baatee ammas paartii seenaa jira wayi paartii osoo seenuu baatee amma yaadni inni barreessuu qabuutu yaada gabaabaadha jechuudha. Amma yaadni inni barreessaa jiru yaada gabaabaadha. Yaada kanaatu yeroo kanatti yaada gabaabaa ta'uu qaba. Maaf jennaan yeroo gaagamaati yeroo mootummaan maraatetti
isaa wajjin maraachuu osoo hin taane akkaataa mootummaa maraasisan itti fayyisan yoo fayyuu dide hoo itti hidhan yoo hidhamuu dide hoo itti akka isa godhuun barbaachisetti godhan keessa waan jirruuf yaada kana adda baasee mootummaan kun dirree siyaasaa reeyni du'e kun Oromiyaa keessa waan ta'e raqa kana kaasuudhaaf midhaan tubate midhaan kana baraaruudhaaf waan adda addaa yaada adda addaa kan inni gabaabsaa jiru baay'eetu jira waa'ee yaada adda addaa kana gabaabsumsaa yeroodhaaf barbaachisaadha akkuma ta'etti jechuudha. Gaafa kanis waa kanarratti yaada bal'isee yoo si ibsu Jawahar Abiyyi kana mormaa ture. Gaafa inni Abiyyi mormu uummanni waliigala dhaabboo itti jaaniin Oromoon kun jirutti ati dhaabboo gurbaa jaaniin lammaanis Abiyyi jechuun lammaadha erga jee hayyee jee gaafa san ati intala hiyyaa kana soba godhee yaada isin mormitan deeggartan kana rabbi dhugaa haa godhu jee gurbaan kun achirraayis dhufee erga gurbaan kun Abiyyi aangoo qabate biyya dhufee mootummaa biyya tanaaf yaaddu uummata Oromootiif yaaddu mootummaa Oromoo tahee Itoophiyaa Oromoon keessa kabayyamtuun jaarajee dhufee itti makamee jechuudha. Itti makamnaanis yeroo takka gaafa Abiyyi badiina eegalin bilisomni jechuun isaa ni yaadata. Bilisomni jechuun isaa yeroo sanitti hooma jedhamuu qabaate jeese. Achi booda maaf bofa waan hin agarree waan ta'e jechuudha. Achi booda bofni erga lafaa bahe harkan kannine lubbuun isaa osoo isaan harka jirtu harkaa utaalee bahee jechuudha. Harkaa utaalee bahee afaan uummata Oromoo afaanitti deebi'ee uummata Oromooti waliin mormaa jira ammaas ta'ee borus Jawahar kanarratti if duuba deebi'aas jedhee yaadu innilleen if duuba deebi'u abdiin irraa qaba rabbi haa jajjabeessu cinaa dhaabbatuun sin jedha. Galatoomii osoo gaafii Jawaartaan raambeen ammallee Jawaar Mohaammed nama diina hedduu qabudha. Nama gartee adawwii hedduu qabudha. Hundi hateef uummata Oromootiif jecha jireenya isaa gadhiisee galee baasaboora isaatiillee galchee uummata Oromootiif jecha. Uummanni Oromoo har'aan tana carraan qabsoon Oromoo fiddee jijjiiramni karaa makee jira karaa Dr. Kutee jira akkaan yaadutti. So yaaddoo nama uummanni Oromoo keessa jiru hoggunii fi rafee ka'ee joora akkamii buleedha. Yoo joor kun akka nadhii gammadaatti hani fi karaa hama kutee mootummaan karaa meesoo ta'e carraan Itoophiyaadhaa maal taatee yaaddamu? Yaada bareedaadha. Jawahar jiraachuun inumaa irra caalatti Itoophiyaa keessatti uummanni Habashaa akka mirga harkatuuf godha jeetiin yaada. Kana jechuun kiyya Jawahartu hijaa jirtu hunda dhaabbadhaa obsaa jedhee uummata kana qabee akka uummanni Amaara naftanyaa naannoo Oromiyaa keessa jirtu qaqqalee achi keessaa hin baafne kabaja Jawahariif. Jawahartu rakkoo hunda Jawahar dhiibaa waan jiraniif kanarraa kan ka'e Oromiyaa keessatti naftanyaan kabaja harkattee ittiin jiraachuu jirti jechuudha. Amma yoo halaaltu ta'e warri hayyuu hin qabne hayyuu qabachuun waan guddaadha. Biyya hayyuu qabdu naannoo hayyuu qabdu keessatti sabni kamuu nagayaan jiraachuun Oromiyaa keessatti sifaa galu. Naannoo Amaaraa yoo ilaalte hayyuu hin qaban naannoo wallaala ammaan tana gurbaan bilchiginaa Abiyyiin kun isaan gurra godhaa jira malee bakka guddaa isaaniif kennaa jira. Akka biyyattii keessatti illee bakka guddaa harkatan godhaa jira malee yoo halaaltu ta'e uummata takka isaan keessa hin jiraatu jechuudha. Uummata tokkollee keessaa baasanii qofa isaanii qofatti hafanii jiraachuu warra barbaadanidha jechuudha. Warri sammuudhaan jaamanii yoo Jawahar kadhabamsiisan ta'e inuu irra hammeenyi naannoo Oromiyaa keessatti Itoophiyaa waliigalaa keessatti Amaara irratti jechuudha haadhuuf uummanni Amaaraa hiree takka Oromiyaa keessatti hin qabu. Yoo Jawahar kadhabamu ta'e yookaan kaduu ta'e Amaarri takka takkatti qalamee Itoophiyaa Oromiyaa lafa jaamtu keessaa baha jeetiin abdii qaba. Kanarratti wanni ragaa nuuf ta'u namuu nuu beena. Wanni cal jedhee uummanni Oromoo ta'aa jiruuf filannoo kana eeggachaa jira uummanni jechuudha. Filannoon kun haqaan murteeffamoo moo hin murteeffamoo jechaa eegaa jira. Osoo Jawahar amma asin cal jedhee bilchiginna jijjiiramu ta'es uummanni Oromoo mormuun isaa hin oolamu. Filannaan kun yoo achiin harka micciiramee hara naftanyaatti dabru ta'es achiinuu rabbiin hin gahu achuma duratti shafee rabbi nurraa haa godhuun jaa.
filannoon tun yoo harka micciramtee naftanyaaf dalaguudhaaf kamil kaawwates achi booda naftanyaa Oromiyaa keessa jirtuuf jireenyi irra hammaataa jeetiin yaade. Maaliif jennaan ummanni Oromiyaan guutuun ummanni Oromoo ummanni miliyoonni 50 guutuun riphee lolaa ta'ee argamaa jechuudha booda. Riphee lolaa jechuun ummanni miliyoonni 50 riphee lolaa taanaan badee balleessuu qofa filata jechuudha. Ummanni Oromoo erga mirga lubbuun jiraachuu erga dhabe badee balleessuu filata. Miliyoonni 50 guutuun badee balleessuu gaafa filate biyyattiin san fi hawaasni biyyattii san keessatti argamu haala miin bulaa jechuun hatti nama yaachisu ta'a. Beekamaadha namoonni hundaafuu ni gala jeetiin yaada. Johaar dhabamuun hiree takka Itoophiyaa biyya jedhamtu sana keessatti ummanni Amaaraa akka hin qabaanne godha jeetiin yaada. Yoo isa dhabamsiisan ta'e gaafiin keessi deebi'ee jeetiin yaada. Galatoomii akkasuma yoonii fi Kajoor akkana qeensa raajabsan taate akkuma amma dura Harargee jaamee ummanni Harargee ummata hayyuudha ummata beekumsa qabu. Meeyrii lafarratti naafuu akkuma jaarsan gartee akkasuma jechuudha. Ummata biltiqinaa waan jaamu kana osoo hin taane meeyrii gartee lafarraa rabbiin magarsee kunu lafarratti naafuu akkuma jaarsan akkasuma gaafii Joor asumatti gabaabsinee gaafii karaa Lammaa Magarsaa kunu. Lammaa Magarsaa kun ummanni Oromoo shakkii guddaa irraa qaba. Biltiqinnaa ta'e immoo murtaddii ta'e murtaddii hin taanedha amma yaadni jiru. Abiyyi murtaddaa jira. Inni haram jira. Paartiin akka isaas hin baane itti aanaan paartii tanaatis isaatu hoogganuuf jira. Paartii biltiqinnaa ta'e immoo uummata Oromoo goree immoo uummata Oromoo kam hoogganuuf jira. Waa'ee obbo Lammaa yoo irraa na gaafattu yaada dhuunfaa yaadni isin kan nu jira ifama. Dogoggoruu as keessatti noof olchaacha. Lammaan booyyee qarqaba seentee taate. Booyyee qarqaba seentee jechuun tayoo isin lolattee qarqabni isii jiru jechuudha. Tayoo gaafa isin lallabdee ni diramtee ni duuti lubbuun si dhabamtichi keessatti. Hiree baqatee jiraachuudha. Achi keessaa baheetiin utaalee baqadhee jiraadhaa kaja'u yoo taate gaafni baqatanii jiraatan asirra dhumate. Haada qabatanii irra baqatan santu cite hin jiru baqatanii jiraachuun. Akka inni ammatti filatee cal je'ee jiraachuu jiru kun irra jireessa jechuun filadhe anilleen jechuudha. Maaf jennaan waanuma takka aangoo irraa isin mulqee waan takka isarraa gaafaas bahe gurbaan kun dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa irratti yaada bilchaataa dubbachuu jira. Yaada bilchaataan inni dubbatu kun Oromoof yaada faayidaa qabu. Haa ta'u malee inni hangam takka Oromoof yaada waan jedhamu irratti waliin bal'ifnee yoo dubbannu har tokkoon yoo achi ija har takkaatiin ija lammaffaatiin kalaallu ta'e inni gaachana ummanni paartiin biltiqinnaadha yookaan paartiin wayyaanedhaatun ittiin ummataan qabuuf jaarratte jechuun ni danda'ama. Ati sagalee tolee ummata kana nuu qabii gaafa ja'anii jaarratan jechuun ni danda'ama jechuudha. Maaf ammallee isa wannicha kaataniif fincilanii gaafa kufan Lammaan as bahee sossobee haa nu harka deebisuu ja'anii achi kaayachuun ni mala. Duraanis akkasitti fiduun illee ni mala. Karaa kanaanis yoo ilaalle Lammaas tahee waan fedhes tahee callisuus dubbatus ummanni hiree ofiiti gaafachaa jiru. Yoo Lammaan dubbates hireen nu xalafee akka xalafamitti fedhu beekee haa ta'u fedhu dogoggoraan illee haa ta'u nu xalafamni keenya ifa bahee eega jiraate tadhuuftuuf akkami xalafama kana keessaa bahuu qabnaadha malee hayaatoo jiru nan takka amanuu hin qabnu Oromoon shakkiin nuuf gaachana. Lammarraa shakkiin qabdaate akka ilma Oromoo tokkotti. Lammaa miti an mataa kiyya jechuun hin amanu mataa kiyya Lammaadhaa miti mataa kiyya kan itti namanne ni maraata namni. Heera uumaati rabbitu haala kana hunda uume ni maraata. Gaafaan maraadhe san waan hin hojjedhu irratti gaafa fayyaatti farramuun qabu. Maraatuun maraata qabdi. Maraataan maraataadha fayyaan fayyaa. Akka maraataatti Lammaan gaafa hojii maraataa hojjete akka maraataatti isa laalla. Gaafa hojii gaarii hojjete hojii gaariidhaan isa baafna. Ummanni Oromoo wanni nuti ta'uu qabnu naman amanina. Nama jaaladha malee naman amanina. Jaarmee ifii olitti neegina gaara keessatti yookaan biyya alatti neegina.
ummanni gaddeebi'aa ganda keessa jaaramaadha of ta'a. Paartii hundaafuu jechuudha. Harargeen akka Harargeetti, Arsiin akka Arsiitti, Baalee akka Baaleetti, Jimmaas achumaan Iluu fi karaa Booranaaf Gujiinis Wallaggaas dabalatee Ilullee achumaan Walloos biyyiin irraa badhees dhifama. Hundinuu jechuudha Oromiyaan waliigala ummanni fi qeeroon hundi ijaaramte. Miseensa paartiidhaa osoo paartichi dhufee hin jaarre miseensa paarticha kamiitu jaarratee lafaa qabu qabaachuu qaba ummanni. Paartiuma kamiifuu paartii biyya bulchaa jirtuu fi paartii mormituu biyyaatiifis gaafa mormituun qabattu ta'e mormituufis nama lafaa qabaachuun dirqama. Ka biyya bulchaa jiruufis paartii biyya bulchaa jiruufis jechuudha. Nama isaan dhufanii ijaaranii ol oofanii bocanii akka fedha isaaniitti tolchan osoo hin taane duratti bocamee tolfamee fedha hawaasaatti bocamee faayidaa uummata ifiitiin ijaarame lafa ta'uu qaba gurbaan kun. Namni ijaaramu kun jechuudha yookaan intaloon haa ta'u ijaaramee gaafa isaan ijaarrachuudhaaf dhufan hawaasni mootummaan gubbaarraa oguu dhufee nama hawaasni itti caqannatee fudhata. Nama ijaarame kana hoggatti caqannatee ol oofee ifiin bocatu jechuudha mootummaan ifii bocatee akka ifii barbaadetti uummataan hin gabroomsu. Duraan ijaaramee cimee gadi fagaatee jira waan ta'eef cal je'ee waa rakkoo jirtu liqimsee gaafa uummata ifiitiif harrasaa kun taate uummata isaatiif harrasaa qajeetiin abdadha. Uummanni Oromoo ammallee if duuba deebi'ee of ijaaruu qaba. Paartiuma kamiifuu tahee lafa jalatti nama qopheeffachuu qaba. Itti qophaa'uu qaba. Akkamiin yoo haja'u tahe arra manguddummaan Maqalee dhaqamte yoo irraa dubbannu taate maaliif barbaachise? Kabajni manguddummaa uummata miliyoona 5 godhame uummata miliyoona 50 uummata Oromootiif godhamummaa dhabe. Afaan qawweetiin du'aa reebamaa maaliif bulaa jira yoo hayyannu ta'e uummanni Oromoo sababa hidhannoo dhabuu qabaaf kharabbashamaa jiruuf kaan gammaa lubbuun itti bahaa jiruuf yoomuu amata kanaan dhibbaa osoo Joohar qabate illee Joohar biyya jirama kana fide jedhamu kun osoo qabatu ta'e uummanni Oromoo hidhannoodhaan Oromoo ta'a malee harka qullaadhaan Oromoon oodhaan jedhamu zeeroo saniin Oromoo hin ta'u waan akkas ofirraa haqanii hidhannoo waan danda'ameen gosti gosaan ijaaramte gosti takkailleen gosti hundi biyya keessa jirtu mana tokko tokkotti bitanii meeshaa lafaa qabaachuu qaban. Kanarratti of ijaaruu qabanii sinjaa gaafin teessiteef jettiin yaada. Galatoomii osoo gaafii lammataa irraan baane waliin lammaa kana deddeebuuf uummanni Oromoo lammaa fi Joora kanarratti ejjisaa goggoydee jirti jechuudha. Ispeeshaalii lammaan kun nu sobu jira moo dhugumaan qabsoo Oromootti hirkatee jira. Yoo qabsoo Oromootti hirkatee jira ta'e qabsoo Oromoo tana achi keessa taa'ee qabsoo Oromoo gaggeessuu danda'a moo yoo nifi achi keessaa ba'e irra qabsoo Oromootiif bu'aa qaba jee halkanii guyyaa eeggachaa jira. Yaada kanarratti yoo achi keessa taa'ee Lammaa Magarsaa irra bu'aa Oromoo buusuu danda'a moo yoo achi keessaa ba'e uummata Oromootiif bu'aa buusuu danda'a? Kanarratti oppiidoon hiree hamaatu isii mudate immoo hamaa keessa galtee jirti jechuun maanta sangaan dulloome biyya tana keessatti qottee fixate kun jechuun sirna sangaan hin baanu sirni dulloomaan biyya tana keessa qottee fixate dulloomaan deemuufuu miidhaa hin dandeenye kun ol bahuun oppiidoo hartakkaan abdii isaan sirna jibbisiifte hara warreen akka lammaa kanaan ba'a. Sirna jibbanii dulleechi siyaasaa kun achi keessatti gaafa ba'aan biyyaa irra qortee du'uun shakkiidha. Akka du'us beekamaadha. 180 akka du'u wanni inni hojjetuu fi umriin isaalleen akka du'uuf nama amansiisa jeetiin abdadha. Sirni dulloomaan kun gaafa biyya tana keessa du'ee uummata kanaaf hojjenna. Haja'us isaan achi keessa teessisuu mala. Takka halamaffaadha. Achi keessaa bahanii biyya keessatti paartonni biyya keessa jiran kun achi keessattuu mataa walii qabuudhaaf hammam takka ulfaatee biyya biraallee wayyaa haa ta'u osoo tokko manii garuu hedduu bareeda isaanii waliin bahee
paartii tam keessa yoo gale paartiin taan isa filatti waan jedhamurra nama hunda biyya hunda keessa paartii hunda keessa namni jajjabaan ni jira waan ta'eef achi keessattis hafuudhaaf filachuu ni mala. Sadaffaa yaada sadaffaa jechuudha. Isumaahu qanqalloo alagaan tolchite ta'uu mala gurbaan kun. Qanqalloo alagaan tolchite hoggaan sin jiru akkuma reefu sin jetti gaafa rakkoodha as baafatan. Gaafa rakkoof beelaa lamma ofitti waamtu gaafa qufaaf kolfaa soddoota kee waamtu jeeni walaleessaan tokko. Kanarratti gaafa rakkootiif lammaa kana qopheeffachuu malan. Maaliif jennaan afaan tola afaan mi'aa urbaani afaan mi'aa kanaan uummata hanuu gaadii ujaanii uummataan qabuudhaaf gaafa as boodallee ifina manan ni cabnallee jaanii ammaan takka yoo hidhatan hicamnaa gaafa cabne lammaan uummata hanuu qabu jaanii achi kaayachuu malan. Kanaafuu uummanni Oromoodha lammaan osoo qabsaa'ees as bahee osoo waan fedhe kadhoo ta'ees lammaa afaan eeguun qabu. Nama adda addaa afaan eeguun qabu uummanni Oromoo hiree ofiif muree murteeffachuudha. Ofiif beekuu qaba. Nama gandaan qooduudhaaf kadeemu ta'e cal je'ee boo lubbuun manattuu bahutti hin jirtu jechuudha uummata Oromoo. Manatti osoo mana jiru nagaan karaarra osoo deemuu bahaa waan jirtuuf hiree ofii murteeffachuuf mirga lubbuun jiraachuuf falmachuudhaaf badee balleessuudhaaf murteeffachuu qaba jechuudha. Yoo mirgi Oromoodhaa Oromiyaa Itoophiyaa biyya jamtu tana keessatti hin kabajamin uummanni miliyoonni 50 guutuun badee balleessuudhaaf qophiidha. Hanga hafeetu bilisoomaa jechuudha. Itoophiyaan tun sirni dullachi ni du'a. Raayini kun hamma takka dirree siyaasaa Oromiyaa godhata malee du'ee jireenya nu raqa yeroo dheeraa waan ta'eef siyaasni dullachi kun du'ee raqa ofirraa darbuu qofaatu nu dhiba ammas booda raqni kun ni du'a ofirraa darbuudhaaf boolla qotannee bikkatti darbinu qopheeffachuu qofa malee har'aa yaaddoonu sirna kanaan dura deebi'a jettee yaaddoon hin qabdu Oromoon. Garuu sirni kun hin deebi'u jettee taa'us hin qabdu. Sirni kun ni deebi'amoo hin deebi'uufis achuma keessee of jaartee qophaa'uu qofa Oromoon. Sirni abbaa gadaa Itoophiyaa yoo bulchu ta'ee hidhannoodhaan dimokiraasii sirrii san biyya tana keessa bulchuuf hidhachuu qabdii isin jaa Oromoon akka jirutti xiqqaaf guddaan hidhachuu qaba. Of ta'ee murteeffachuu qaba. Abbaan fedhe Johaar yoo du'e Lammaan yoo du'e abbaan fedhe yoo du'e hiree ofiif murteeffachuudhaaf uummanni Oromoo of qopheessuu qabaan sin jaa. Waan dhugaa jettee hedduu galatoomii akkuma ta'etti uummanni Oromoo irraan tana yoonii fi kanii fi fira rafutee gaafa tokko jaan illeessaa fi qocaan gartee wal dorgommii keessa seenanii jaan. Illeessi kun hedduu waan fiiguuf qocaa kana baay'ee tuffatee aboo kana ciiseetu rafeetu duraan ba'aa jeeti lafaa ka'ee jaan beektaa. Hogguu dorgommiira seenan inni fiigeeti qocaa kana duwwaa laalee duwwaa dhabe. Hogguu kana gaaddisa jala gachiisee achumaan rafee jechuun hogguu inni rafee qocaan kun deemeeti bira kutee kalawii gamasii dhagee jaan. Hogguu sana hogguu lafaa utaalu qocaan mo'atee jira. Uummanni Oromootis yoo inni figartee paartii biltiginnaa tana paartii biraanaa kanaa tuffatee karaa futee hiddaan qabduu tuni amma jiisinaa jaanii yoo karaa faltee carraan isaanii carraa hamaa ta'uu malaa jechuudha. Carraa illeetti karatti haftee san ta'uu malaa. Carraa illeetti karatti haftee san ta'uu malaa. Fiigicha bichaan isin ta'u tooftaas ni barbaaddi. Waa tuffachuun isin ta'u jechuu fedhati. Akkasumas karaa Lammaa Magarsaatiin yoo inni fi gartee Lammaa Magarsaa kun achi keessatti hafutee qabsoo uummata Oromootiif bu'aa qabeetteetii atis yaada kan ta'e jirta. Uummanni Oromoo Lammaas ta'e Jooris ija keessa callee isaan eeguun qabu ammoo nama gartee hakaan deemu jala deemu qaba jechuudha. Inni dhumaa ammoo gaaffiin dhumaa kanis qabu amma arraan tana Maqalee deemuudha moo Lammaa Magarsaa achitti dubbisuutu irra furmaata. Paartii biltiginnaa tana gartee Lammaan fudhannee fi TPLF itti manguddoo ergatan. Uummata Oromootti manguddoo erganne Lammaa keessanii hojjetutti manguddoo erganne jechuudha. Lammatti manguddoo ergachuudha moo TPLF itti ergachuutu irra caala. Kana lameen paartiin biltiginnaa akkamitti ilaatti? Kanarratti yaada kan jechuudhaaf
namni gaggabni itti jiru gaggaba akka afaan Harargeetti gaggaba jedhaniin namni gaggabni itti jiru hojiin isaa qaqqabannaan isaa fi iddoon itti qufinsa isaa hin laalamu. Gaggabeen gaggabeedha waan fedhe yoo balleesse gaggabee waan kana dalage jedhaniituma beekuu fi qaban malee paartiin bilxiginnaa gaggabdee du'aaf jechuun maantana sirni dulloomaan biyyattii tanarratti kufuudhaaf dhufe sakaraata jira du'aaf waan ta'eef namni hudha qaban hudhamee jira amma bilxiginnaan hokkee qabamtee hudhamtee waan jirtuuf namni hudhaa jiru nama yaamuufis hin beeku nama yaamuu hin beeku maal akka yaammatus hin beeku rabbillee yaammachuu hin beeku namni hudhamnaan nama rabbii barate nama rabbii beeksiseetu rabbi yaammata malee hudhamee lubbuun sakaraata keenyaan namni bikkatti kufuuf waan qabatuu fi bikkatti jiguun laallatu jechuudha. Wanni ammaan ibiddas taanaan ibiddarattis ni kufa dhagaarattis ni kufa san keessatti bikka bareeddutti yaa rabbi na kuffisiin du'aayin dura haftee jechuudha rabbi kadhachuun osoo har'aan tana manguddummaa tana ummata Oromoo hawaasa naannoo adda addaa walii yaamee ummata kiyya dhiifama jedhee irra miilarra kufu tahee gurbaan Abiyyiin baantan kun silaa har'aan tana gaggabnisaa gaggaba milkii tahee jechuudha gaggaba beefatinsa qabu aareeratti qaban bishaan irra naqanii irraa dhiqanii haasan tahaa jechuudha gaggabni har'aan tana inni gaggabe kun gaggaba ibiddaati ibiddarra kufee jira namni gaggabee ibiddarratti kufee hafee hin gaafatan jechuudha gaggabee ibiddarra kufeennaan hafee hin gaafatin rabbi rahmata qofa kadhachuuf paartiin bilxiginnaadhaa har'aan tana maqalee lakunsi gaggabdee bikkatti kufu dhabuudhaan maqaleetti kufuun isii duutee ijaan harkaan jirtu jaamtee jiraachuu isiiti nuuf ifuu qaba ummata hundaafuu ifuu qabaan sinjaa paartuma tanaahu raquma qofa darbuudha kan nu yaachisu ummata Oromoo yaachisu malee wohumata akka paartii tanaatti waan takkaas fida jettanii jedhaniitis irraa yaaddawanii waan siyaasa jibbaniif hin qaban siyaasni jibbamuu hin qabu siyaasa hoggan jiru haqa ifiitiif namni bee hattuun wahiifatti hattuun qabuuf ariitee saamuuf waan takka jechuudha wanni san humna baaftee yoo duraa baate ni hifatti ni haftee jechuudha karatti dubbiin akka dubbii intala lameen gaafa kaan ilmoo adda isin murra jedhanii ni san mataan raasiin tuqa haadha dhaltee fi tan dhalliin jidduu murteen dhaabbatte isiniif ilmoon tun ta'ee tannaan tunis tanis gamaagamatti jedhan isaan lachuu jechuudha. Kanarratti adda isinii murraa jedhaniin dubbii isinirraa hin gabaabsa adda isinii murraa jennaan adda nu murraa jetteen taansan haati ilmoodhaa lakki hin murinaadhaa isumaaf kannaa jetteen wanni har'aan tana tahaa jiru haati san taan ta'isiin qocaan jechuudha. Ta'isiin qocaan adda nu murraa jettisan saba Itoophiyaa tana akkana qoqqooduun faffacaasuun arrabsuu fi Itoophiyaa tana bittinsuun Itoophiyaa tanarraa abdii dhabuu nafxanyaatii fi ummanni kun fagoo jira duraanis siyaasa biyyattii tanarraa hortee kuush jedhanii uummata bal'aatu jira Itoophiyaa tana keessa hortee kuushitti tana biyya tana harkaa balleessuudhaaf dhabamsiisuudhaaf kaayyoo kana dalagaa jiranii sin jira abdii tana biyyarraa dhabanii biyya tana kutanii dhabamsiisanii siyaasa biyyattii tanaatis dhabamsiisuudhaaf waan kana hojjechuu jiranii du'anii baduun isaanii uummata biyyattii hundaafuu galuu qaba uummanni akkasuma akka Oromoottis Sidaamaas ta'e Guraageenis sabni adda addaa hundinuu Oromoo wajjin ka'ee falmatee gaafa ka'aatis ka'anii gaafa ta'anii wal dhageenyanii uummanni hundaafuu qophaa'ee sagalee qabachuu qaba nama kamtu gowwaa sagalee lallabuu qofa danda'u osoo hin taane nama kamtu waa micciiree siyaasa wooma hundaa'u adda baafachuu danda'a jedhanii nama if dura kaayuu qaban gandumattu akka gandaatti naannoo hundattu nama if dura kaayanii yoo nama san sagalee isaanii namni san kana dabarsuuf ta'ee biitti tun gaaga'ama har'aan tana keessa galee kana keessa ni baatti jeetiin yaada osoo paartiin isaan barbaadan bulchitees uummanni kun yoo hin jaaramiin gaddeebi'ee gaafas illee faca'insi isaanii kun biyya tana of duubatti oofa malee kara fuulduraa hin oofuun sin ja'a kanarratti gaaffii deebisee jeetiin yaada. Ayee galatoomee maamee lubaa akkuma atiyyatutti har'aan tana jirrii jalattiin maqalee deemuun akka paartiitti osoo hin ta'in akkuma ilma Oromoo tokko kaachii jirutti ilma Oromoo ta'uusaa nama shakiisu ilmi kunuu haati
garaan haadhaa akka saara buqqeetti jaani akkasii kanuma qadara dhireetu kaanis qoluu dhalaa jechuudha. So arraan tan inni manguddummaa Maqaletti Tigireetu isatti ergachuu qabu isaatu Oromotti jiraatu Oromotti manguddummaa ergachuu qabu nuutu jiratti manguddummaa ergachuu qaba kayyuu hedduu nama qaanfachiisa hedduu waan balfa tokko waan gartee wasaka takka paartiin tun akka taate namatti agarsiisa jechuudha. Kuni fanii dalaguu jiran jarri malee warra biyya bulchuu danda'u miti akka jaan nu godhe jechuudha. Oromoo guutuu garuu Oromoon akkasii miti akka jarri yaadu sanii miti akka Abiyyi yaaduu sii miti. Tigireen qooda Oromoodhaan beekti. Har'a osoo deebitee gartee kan biyya tana carraa bulchuu harka taate akka Oromoo bitee jiraatti jechuudha. Kanarratti dubbii haa gabaabsu yeroo nuti kan nuus dhumatee jirti. Uummata Oromoo bal'aadhaa fi qeerroo fi qarreedhaaf dhaamsa kee akka dhaamtuuf feena. Dhaamsi keenya guddaan duraan dursee kan isin dhaammachuu barbaadu uummanni Oromootii fi uummanni Itoophiyaa gubattuudha jechuudha. Wanni isin dhaammachuu barbaadu Oromoon banu Itoophiyaa gubattuu kan isin jiru ni beektan isinuu dogoggorri keenya yoo jiraate dhiifama irra nu dabra. Dhiifama isin jechuun dogoggora nama wal jala yaatanii qofa wal saaxiloo osoo hin taane cinaacha ol ka'aa cinaacha madaalamaa nama sanii qofa qabadhaatii wal deeggara gurra waliif tahaa sagalee walii tahaa wal jajjabeessaa wanni nan jechuu barbaadu waan adda waan bal'aa fuuldura inshaallah umriin teenya yoo rabbiin dheeressu taate waan bal'aa wajji haasofna hundaafuu dhaamsi kiyya balleessaa yoo qabanne dhiifama nu godhaa qofa. Warra chaayinaala kan hordofuuf maaf danda'aaf? Warra chaayinaala kan hordofuuf jajjabeessaa hamma dandeessanitti share godhuun subscribe godhuun like godhuudhaan waan dandeessaniin warri hin barbaanne illee yaada kana yoo feetan gaggaragalchaan isiniin jaa gaggaragalaan jenne egaa an like san godhaan jee malee akkasi galatomaan isiniin jaa hanga ammaa kana nu laaluu keenyaaf illee galatomaan isiniin jaaladhaa Orokoo isiniin jaa bye bye. Ayee hedduu galatoomii maqaa feesbuukatti hin beekamtu Maamee Lubaa Jaamaa akkasuma qeerroo Oromooti bakka bu'aa qeerroo Oromooti kan Naayiroobii jiru jechuudha. Asumaan dhaamsi keenya yoo jiraate fuulduratti viidiyoolee nama barsiisan viidiyoolee babbareedoo isiniif qopheessuuf deemna abdiidhaan hogguu raftanillee manama keessatti illee harkaa akka raftanii isinitti dhaamuu barbaada. Diraamaaleen qophaa'u jira wantoonni gartee isin barbaadan akka chaayinaala kana harkatan abdii guddaan qaba jechuudha. Asumaan yoo yaada keenya hadee gartantee like godhaa komentii yaada keessan komentii jennu kannaa yoo ni gartee hanqina qabaamtee hanqina keenya akka sirreeffannu komentii jalatti yaada nu kannaa isin jenna. Asumaan nagaan nu turaa isin jenna isin bira guyyaatis obboleeyyan kiyya isin bira halkaniitis nagaan bulaadha ka isin bira guyyaatis akka nagaan ooltan dhukkuba koronaa amma jaamu musiibaa amma biyya bultanarraa illee akka if eeggattan asumaan dhaamsa kiyya isiniif dabarsuu barbaada. Hayyee nagaan naa turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.